Hello, salam alaikum. Maza fudhate birriikoo. Amma hadha ji'a furguutee jechuudha. Fudhachuun si naan galchaa jettee madaamii hirkoo hawaadhaadhaan si galchaa jettee fuute. Amma maasitti fakkaatee hadha dhufe hadha hatta Dubaayiidhaa dhufeen hadha dhufee qabeenyaan na dhooftee naa kennuu didde. Kennu jettee na dhowwatte jechuudha. Amma maal wayyaa na barbaadaati na fuudha birriikoo. Inshallah na fuudhaati. Bakka intinii taate na dhooftee dhiigni narra lola'e kunoo ishee. Amma na barbaadaati na fuudha isiin. Hin badde narkaa badde bakka isiin. Na dhooftee badde dhiigni narra lola'e bareecha na barbaada. Jedheen isinitti maaragaa adara ijoollee keetii kan galcha jettee kaatee fudhattee hambifattee jechuudha. Hindidde na dhooftee badde adda kunoo. Akkam nagaa jirtu hordoftoota kabajamtoota TikTok koo jalatti argamtan. Anoo nagaa kootti galata rabbii har'a viidiyoo kee kana share duit gootanii natti agarsiiftan. Ilmaan musliimaa hadaraa rabbiitiin isin qabe. Ilmaan kiristaanaa hadaraa masqalii mormarraa qabdanii isin qabe. Hundi keessan gaa ijoollee Oromooti ani kan jettu gosa ijoollee mana madaamii viidiyoo koo kana share gootanii addunyaa baxabaxuu qabdan. Egaa Dubaayii keessatti gaa ijoollee qaqqaalii jajjabduu qabna qeerroo Oromoo kan hiriirtee jabduu hin qabna Naasir Aarolee eenyu kan isin jedhu garuu gaafa nuti rakkannee fuula keenya kanaan baanee uniformii godhannee gaafa nu dubban dubbii keenya kana tuffattanii warri bira darbartan adda gurra keessan kana gootanii aggeeffachuu qabdan. Hundi keessan ijoollee dhiiraa ana kan jetti kan surree godhattee Dubaayii keessa deemtan gaafa uummanni gadi bahee haadha teessan dhiitichoodhaan rukutu uuruma gurra keessan kanaan gaafa nu viidiyoo hojjennu ageessanu tuffattanii bira dabartan. Naasir Aarolee isa kan fakkaatan jajjaboo ijoolleen Oromoo dhiiraa Dubaayii keessa jirtaniif isin hundi keessanuu jechuudha. Adhagaa haadha teenya tana alattuu jimmaatii hoggaa lama mana namaa hojjattee xumurtee kaansarishinii fudhattee gara biiroo gaafa deebitu birrii ji'a 7 qabattee namtittii biirootti deebise gaa. Namtittiin biiroo birrii ji'a 7 siifa ergattee birrii 7,000 Itoophiyaatti as erga hawwalaadhaan jettee irraa fuutee jarri kun lama birrii haadha teenyaa tana birrii ji'a 7 7,000 qaxxaf godhanii isii hojii galchan. Siif ergina jedhanii hojii galchan. Gaafa ji'a 4 geessu birrii kunaan galchini jettee gisee siin gaafattu bilbila irratti cufanii zimjee hojjaa boru je'uun iftaan je'uun boru je'uun iftaan je'uun jarri kun irsaafniitidha. Bakka isaan arganitti qabamuu qabdi. Injettiin hin goomsiti gaafa kaan namtittiin madaamiin isiin amma bira hojjetu tuni qabiitii geessi jettee nama isii bira hojjetu jira dhiiratiin makiinaa keessa kaayitii qabii biiroo biratti buusii haa gaafatattu jettee ergite. Yoo namtittiin uftee birrii kan koo hodhu jettuun haadha teenya tana namtittiin biiroo kan balaasaa itti cufte ummata keessatti. Ummata guddaa keessatti haadha isii tana rukutte namtittiin tun jechuudha. Namtittiin tun rukutte achiin booda rukuttee warrannaan namitti ilkaan irra qasite haadha teenya tana ilkaan irra sosso'aa jiran amma kana keessa as keessa dhooftee ijoolleen achi keessaa biiroo keessaa deemtu ijoolleen dhiiga Oromummaa qabdu hin iyyitee isiin shulluq jettee bakka poolisiin dhufetti baatee badde namtittiin tun. Amma namtittiin baddee biiroo keessa kan hojjetaa jirtu obboleettii namtittii tanaati. Lookeshiniin na bira jira, paaspoortiin na bira jira, warri dubbii tana dandeettii qabdan Naasir Aarolee kan isin caalu ijoollee Oromoo ani Oromoodha jettanii Oromummaa isinitti dhagaamtu warri toora Dubaayii keessa jirtan keessan na dubbisaa lakkoofsa koo isinii fallaadhaa isinii fakkeenyaa waa hundaayyuu galgala kana laayivirratti qaxaroo qabannee jirra duratti seennee jirra gaafanni warri nu agartan nu agartanii warri nu agarre immoo galgala nu dhaggeeffattanii umaa rakkoon qabama dubbii isinitti hin baay'isu akka sagaleef haamileedhaan haadha teenya sana bira jettanii haadha teessan ilaala. Kuni haadha teessan malee hiriyaa teessanii miti yookiin obboleettii teessanii miti. Haadha teenya tun wajjin hin bahee biyya alaa jira. Haadha teenya tun wajjin hin bahee rakkachaa jira akka nu rakkannetti. Kanaafuu tokkummaadhaan kaatanii akka falmattan abdiif kabajaan isin gaafadha. ሰላም የሀገሬ ልጆች ኢትዮጵያዊ ሆኖች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ብሔር ብሔረሰብ የሆናችሁ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እናት አለኝ እህት አለችኝ የምትሉት ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው ዛሬ የሚፈልገው። ዘርነት ለዘርነቱን ተውልኝ እና እነኚህ ሁለት ሰዎች ሌባ ናቸው። እቺ እናታችን ደግሞ 7 ወር የሰራችውን ገንዘብ በሐወላ እንልካለን ብላ እቺ ሴትዮ ባልና ሚስት ናቸው 7,000 የዱባይ ተቀበለች። ከሌላ ሰው ኮንትራቷን ጨርሳ ካንሰሌሽን አድርግታ ወደ ሌላ ቤት ልታስገባ መዳም ያመጣችው ልጅ ሴትዮ እቺ እናታችን 7,000 ተቀብላ ወረወረች።
ሂጂ ሌላ ቤት ግቢ ብላ ሌላ ቤት አስገባች። 4 ወር ሰርታ ብሬን እኮ አላስገባሽ ስትላት ከነገ ወዲያ ስትላት አሁን ተመልሳ ብር ሳትልክላት መዳሙ አሁን አዲሷ መዳም ብር አለኝ እኮ ከቢሮ ስትላት ሂጂና ብርሽን ጠይቄ ብላ ስትልካው እቺ ሴትዮ እቺ እናታችን በጥፊ መታች። አሁን ጥርሷ እየተነቀነቀ ነው አሉ። ሆስፒታል ምርመራ እየተመላለሰች ነው። ውጤቱም ወጥቷል አሉ። ፖሊሱም ደረሰበት። ግን አሁን እነኚህ ሰዎች እቺ ሚስትና ባል ነው። ሴትዮቷ አመለጠች። የምትሰራ ቢሮ ውስጥ አሁን ቢሮአቸው ሎኬሽን አለኝ፣ ቁጥራቸው አለኝ፣ ፓስፖርቱ እጄ ላይ ነው። ሁላችሁም ሰዎች ኢትዮጵያ ነኝ የምትባለው ነገ ይሄ ነገር እናቴ ላይ ደርሳል። ይሄ እኮ እናታችን ናት፣ ግን ከኛ ጋር ችግር ስለሆነ መታ እየሰራች ከኛ ጋር እና ይሄንን ነገር አንድነታችን እናሳየው። እባካችሁ ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ዘርነት ታውትና በአንድነት ተነስተን ይሄንን ነገር እንወግስ። ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ሼር ዱት አድርጉልኝ። በአላህ ይጃቻለሁ። የሙስሊም እህት ወንድሞቼ በአላህ ይጃቻለሁ። የተዋህዶ ልጆች በእምነታቸው በመስቀል በእመቤቴ ማርያም ይጃቻለሁ። ይሄንን ቪዲዮ በያላችሁበት ሼር አድርጉልኝና እነኚህ ሰዎች ባላችሁ ቦታ ይያዙ። ማታ ደግሞ ላይቭ ላይ 8 ሰዓት ላይ ላይቭ ላይ ነን። ገኒ ቤት ገኒ ካወቀችው ገኒ ሆሮ ላይ ሁላችሁም ትመጣላችሁና ታፕ ኮፒ ሊንክ ታደርጋለህ። እነኚህ አይነቶችን ሌቦች ዱባይ ውስጥ እንደዚህ እየበዛ እየሰፋፋ ስላለ እጅ በእጅ ያዘን ወደ ላይ እንላ። እባካችሁ ኢትዮጵያ